obboleettii keenya nuuf gaafattu jechuudha akka seeraatti jechuudha. Wanti kun waan hedduu restrictive ta'ee xiqqoo of eeggannoo barbaaduudha waan ta'eefi namoonni ruumarii yookaan waanumatti fakkaate wantootni kennaa turan amma dura hundi keenya iyyuu miidiyaa irra waliin jirra waan ta'eef wantootni argaa dhagaa jirru jira waan ta'eefi lafaa kaafnee maqaa namaa callisnee kaasuun yakka guddaadha waan ta'eef nus maqaa nu balleessa waan ta'eef rabbii biratti nu gaafachiisa waan ta'eef lafa duwwaa maqaa namaa asirratti kaasuun jibbiin saanaa ta'uu yookaan ammoo natti fakkaatteedhaan maqaa nam tokkoo dha'uu osoo hin taane ragaa qabatama jechuudha. Namni viidiyoo kana isii waraabee jedhe eenyuun akka ta'e jalqaba irratti nuuf ibsiti sana booda jechuudha. Viidiyoo kana kan baase kabbadaas haa ta'u dabbabaas haa ta'u namni jalqaba viidiyoo sana waraabe abbaan fedhayyuu yoo public godhee jedhe yakkamaan isa jechuudha. Kanaafuu ammarratti kan barbaachisu namni viidiyoo kana isii waraabe eenyuun akka ta'e jechuudha kallattiidhaan baaftee sitta dubbattu ati ammoo mirgatti qabu bitaatti qabu osoo hin taane kallattiin hawaasa kanaaf ibsita jechuudha sii galee kanuma jechuu barbaada galatoomii miyuutii gootee gaafachuu ni dandeessa yoo gaafattee sagaleedhaan maqaa bichaa yoo danuu baaftee hoo isiinum sagalee siitiin rakkoo qaba maammi hin danda'a yoo baay'ee gaariidha. Manummaadhaan waan gaariidha yoo siin kan dubbatu ta'ee jedhe. Yoo danda'ame viidiyoo bahe siin jennenu sagaleedhaan abalu jedhama jedhi nu himi rakkoon isirraan ga'u dhiirri namarraan ga'u gatiin beekuuf sin gaafadhaa daqiiqaa tokko ittiin tarbiinaa waliin godhi warri kaan immoo sheer godhaa taap godhaa sagalee akka addaan itti cinni obboleettii keenya baga nagaan nufti. Baga nagaan eeddan. Sabboontu ka viidiyoo kana baase eenyu jedhama maqaansa xaaxe siimi. Viidiyoon kun viidiyoo waggaa 3 duraatiin inni kan ammaa miti. Lammaffaa irratti immoo inni abdiidhaan marii maayidhaan hundi isaatiiyyuu sobadha. Viidiyoon kun kan inni bira jiru Roobeeraa Daani'el jedhama gurbaanii nama biyya keessa jiru nama Finfinnee jirudha. Thank you. Kanaafuu isa kana viidiyoo kun waan isa bira jirudhaa fi inni isa baasu namni biraa isa baasu itti gaafatamaa kan qabu isa dhasaatii yeroo kanatti jechuudha. Isa kana gurbaan kana jechuudha gaasheen wanta suuraa baasee fi akkasin naaf hiddanuufi wanta suuraa isaa baasee fi akkasin laalta dhufu waraabbatta osoo hin taane amma atattamaan otoo viidiyoon irratti dalagamee TikTok irratti, Facebook irratti, YouTube irratti, afaan adda addaatiin irratti hojjetamin akkasin fiddanuufi. Namni beektan jirtu Roobeeraa Xilaahuun. This is your face. Kana Facebook isaa kana miti? Roobeeraa Daani'el jedhama. Warri beektan naafida nama kana tokko isin eegna. Roobeeraa naafida. Tokko lammaffaan immoo namni kun jireenya isee wajjin jiraate keessatti akkatti jiraatan hin jennu atis badii balleessa qabna isa keessaan si qimmiinna akka dubartii tokkotti akka dubartiin akka aadaattis akka maaliittis akka amantaattis dubartii bakka keessa fi saniin tumanu barumatu fideennaan malee keessumaan dubbanna namni kun maallaqa sirraa nyaate qabaa. Bakki maallaqa narraa nyaate hin qabu. Bor imannaan namni sirraa fudhatu hin jiru waan dhageenya qabnaadhaa fi maallaqa cubbuu sirran kaayini hin kijibiniif maallaqa haga waggaa 2 guutuu irraa nyaate jedha kaan gadi ba'e inni kaan viidiyoo kana kan baafneef waggaa 3 gabarte jedha dhugumatti maallaqa sirraa nyaate qaba waan bor himattee kennaa sirraa fudhatanne. Kun sobadha lakki maallaqa narraa nyaate hin jiru garuu viidiyoon kun viidiyoo waggaa 3 duraati viidiyoo turedha. Wanni inni immoo nan gadhiisa. Siin jedhe jira sodaachise jira. Saamuna kana. Waan sodaachise tokko iyyuu hin qabu. Kanuma inni gadi ba'ee argite jechuudha viidiyoo. Yalla maammi waan dubbatan dubbadha. Haga jalisi gaafatanutti. Dubbii kana mubee kallattiin murteessuudhaaf xiqqoo rakkisaadha. Maaliif namni kun jechuudha jalqaba akkuma nama wal jaallatu tokkottiin alatti callistee mucaan viidiyoo ittiin ergitu biyyi jirtu biyya dimokiraasiidha. Biyya ilmi dhiiraa tokko shamara tokko dirqiidha waan tokko iyyuu gochuu hin dandeenyedha waan ta'eef jaalalaan akka waan kana raawwatan isiinis innis beeka jabeesse. Hayyee
erga wanta iccitii isiin isa qofaaf jettee jechuudha. Beektees haa ta'u wallaalumaan itti ergitee jettee akka iccitii ofiitti eeggachuu hin danda'u yoo ta'ee jedhe namni kuni yakkamaadha jechuudha jalqaba irratti. Viidiyoo kana nama biraatti dabarsuu jechuudha. Namni inni itti dabarse hammeenyaafis haa ta'u gaaruma karaa kamiinuu jechuudha. Waan dhiifama gaafachiisuun yookaan waan dhiifama gochiisuuf tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Tokko isa. Inni lammaffaan namni kun jechuudha viidiyoo kana eenyutti akka ergee jedhe ilaali. Ofii haa maxxansu, namni biraa haa maxxansu. Jalqaba irratti namni kun eenyuuf akka sheer godhe isa caalatti namni beeku waan hin jirreef nama Roobeeraa jedhamu kana beektuun yoo ta'e obboleewwan keenya 14 asirra jirtan kun namni kun Facebook irra jira, tarii TikTok irras qabaachuu danda'a akkaawuntii waan ta'eef kallattiin dafaa itti bilbila pablikiidhuma uummatuma irratti jechuudha. Nama ergeef sana maqaa haa dhahu nuti isas akka qaban akka yakka seera isa ilaallatutti gaafatama. Nama viidiyoo kana ammoo dabarsee pablikii godhee jedhe ifa gochuu irratti dirqamama jechuudha. Kanaafuu awqwaallo yaalshinau jurii namni beektanuun dafaatii ammarratti akka dhiyaatu Roobeeraan jechuudha. Hin dhiyaatu yoo ta'e jedhe mucaan kun kallattii kamiin deemuu qaba kan jedhu nas dabalatee obboleewwan keenya mana keessa jiran kun akka hawaasaatti waan gochuu qabnu goona waan ta'eedhaaf jechuudha. Namni kun tarii dhufuuf danda'a yoo ta'e miidiyaa irraa dhufu Roobeeraa namni jedhamu kun itti bilbila. Obboleettii koo keessaan lakkoofsa erga jabaadhu kan Roobeeraati. Maahir lakkoofsa waatsaappiidhaan na erganii kan Roobeeraa ittan bilbilaama. Dhaggeeffataa jiraate. Asirratti dabalataan. Dubbadhaa boonaa koo. Suuratti deemuu qabu akkasii keessa darbee jira kun already miidiyaa irra bahe waan ta'eef jechuudha sii galee. Kanaafuu wanti amma irratti fala ta'u akka seeraatti namni kun dhihaatee waan kana jechuudha eenyutti akka erge yoo fi miidiyaa biraatti maxxanses maqaa jijjiirratee itti gaafatamummaa guutuu fudhata. Yoo tarii ammoo waan kana nama tokko wa'ii qoosaadhaafis haa ta'u dogoggoraan itti ergee jedhe lameen nama isaa wajjin shariika isaa wajjin yakkamaa akka ta'e jedhetti hawaasni maal gochuu qabna kan jedhu irratti murteen kan hawaasaati. Sanirratti obboleewwan keenyaafis waan barnoota ta'uu danda'u jechuudha siif galee kanuma jechuu barbaadaan. Maamme yaada gabaabaa tokko qabnaanis maalin jechuu barbaade obboleettiin teenya wanta taame kanaaf jettee jireenya isii irratti akka hin xiyyeeffanne jireenya isii irratti gartee jireenya isii fuula duraa irratti akka xiyyeeffatu bichaa godhuudhaaf obboleewwan keenya kan bira jiru jajjabeessuudhaaf fi guddaa galatoomuu. Roobeeraa. Tarii na beekta ta'a. Erga na beekte TikTokii koo hin beekta miti? Kottu gara TikTokiitiin dubbiyaa qabbaneessinu. Balleessitee yoo ta'e balleesseen jira uummata Oromoo. Waa saba biraatti si keessaa hin jirru uummata Oromooti. Namoota 4,000 ta'anii si eeguutti jiranii waami jennaanan si waamee kottuuti. Wanni kun sirratti mirkanaa'e taanaan balleesseera dhiifama naa godha. Ayyee egaa maqaassi badaa jira. Maqaassi badaa jira jechuudha. Erga maqaassi badaa jiraati maqaan kee baduu immoo hin filadhu. Mana kootti maqaan kee badee callisuun hin taatu kottuuti isiinis ni jirti. Namoota 4,100 ta'aa jira kottuuti lakki maqaan na badee jedhii dubbadhuuti ofirraa buusi. Ilma dhiiraa taatus immoo maqaan kee baduu hin barbaadu. Kottu. Ammuma si eegaa jira TikTokii koo jala kottu TikTokiin kee maal jedha? Si argin ture seentee turte miti? Yoo mammoo lakkin seenaa TikTok. Simite jechuudha. Ayya ammuma seeniiti lakkoofsa tokko naa barreessi. Ammuma. Ayyee kallattiidhumaan gara biyyaatti bilbileen jira. Argadheen jira. Lakkii an viidiyoo waraabee sin qabu. Viidiyoon na ergame sin jiru. Facebook irrattuu maqaan koo na badaa jira jedha. Ani immoo hagaragaa qaamaan kaleessa nama dhaqee wal lolanii waa hedduu jira waan ta'eef nama sanas na fida. Waan jiru walumaa dhufannaa dhufaa nu haa dubbisu. Gara tokko gorree gara tokko irraan falminu isa finneeni waan jiru ragaadhaan jechuudha. Ragaadhaan deemnee murteessine dhiira gatiiteef dhiiris bineensaa miti. Mubee jalqabas waan kana dubbadheen jira obboleettii keenyaan jechuudha nam tokko jibbiin isaanis haa ta'u nama kaanirraa harka qabanii nama kaanitti ba'aa fe'uu osoo hin taane yeroo maqaa namaa kaaftuu itti gaafatamummaa guddaa fudhattee waan kana dubbachuu qabdaa jedhee obboleettii keenyatti himeen jira. Waan kana tarii kan abbaarra beeku budaadha jette Oromoon. Isii caala rabbiif isii caala namni iccitii kana beeku tokko iyyuu hin jiru. Isiin maqaa nam tokko Leenyaan yeroo masanan ilaalee dhiisee jechuudha innaa. Amma laaluunaan bilbilli kiyya
Ayyee. Viidiyoo kana ana qofaaf buushee ragaa maalii qabdu ammasin? Ayyee galatoomi. Hangama kiyyaa waan inni hubadhe argeen jira akka dhuunfaa kootti jechuudha sana boodarran ibsa. Viidiyoon sun jalqaba kan waraabame munaadha namni siin erguudhaaf baatee ergite si'i viidiyoo sana jechuudha argite viidiyoo kan biraa kan si akka feetetti argi viidiyoon sun si bira akka qaqqabee jedhee fi viidiyoon sun si biraa bahee dhiisee ati yoo ofii keetti isa rabbii si beeku kakachaa jirta maqaa harmee kiyyaatiin jechaa jirta dukkanaan kakachaa jirta suni hiree keeti boru waan sirra deemanii kakaadhaan sodaachisoo kaa rabbiin sodaachisoo osoo hin taane oromoon cubburraanii fagaata dogoggorri waanuma jirtuudha waan ta'eef viidiyoon sun si biraa akka jirudha sirratan dhuunfaa kiyyatti kan nu hubachaa jiru jechuudha gartuu lamaaniif wanti addatti qoodu hin jiru munaan iluu abbaa booraati ati ammoo jechuudha obboleessa kiyya yookaan wallagga taata yookaan shawaa taata waan tokko gandummaadhaan maali waan ilaalu tokko hin qabu nama keenyatu beete waan mati xiqqoo kanaaf fuudhee deema waan ta'eedhaaf jechuudha kanaafuu haqaaf rabbiif dukkanaaf dhuunfaa kiyyaaf jedheeti kan hin dubbadhu harmee obboleettiin qabuuf jedhee jechuudha kanaafuu ati sammeenyatti hin fudhate waan kana anamma gama keetiif wanta nu badde tokko qaba innis viidiyoo kana kan waraabde si'iif akka ta'eef viidiyoon kun akkasi bira jiru jecha amma dubbatte kana ammoo jechuudha lakki an dhabee maallaqan isii gaafadhu hin qabu jette isii kana qofa adda baafachuudhaaf muna irratti nammas deebi'a namoonni akka dhimma kana hordofuudhaaf as keessa jirtan obboleewwan keenya dhimma kana irratti nuuf kennitu Aleeksi Taayyee yoo yaada kana tarii dudduuba jalqaba irraa kaatee nu dhaggeeffachaa hin jirtu ta'e yoo amma dhuftee jette nuuf xumurii hanga boodaatti jechuudha yoo nu dhaggeeffachaa jirta ta'e ammoo yaada jidduu kanatti qabdu yoo jiraate jedhe sakandii muraasa wayii keessatti nuuf kaasiiti obboleewwan keenya namoonni gastii keessa jiran gaaffii qaban yoo jiraate jedhe isaaniif dabarsee gara munaatti hin deeman gama kootiin galatooma. Ayyee galatooma akka moltan hundi keessanuu nagaadha jecha bakka akkasitti hirmaachuun yookaan qooda fudhachuun illee silaa wanta bareedu wanta namarraa miidhagus hin qabu garuuti erga maqaa as keessatti maqaan ka'ee yookaan immoo anis barbaachisaa ta'e yoon argame jedhee tangalee wanti an beeku gaafa guyyaa dilbataatti torbee irraa natti fakkaata eebba kitaaba riyaa kootiitu ture kan waadaa geetaachoo jechuudha ililliitti eebbisiisnee galaa turre yeroo gadi baanu konkolaataa kaffaaloo tafarraa faatu turanii safara tokko waan taaneef isaan waliin hangala jedhee yeroon ba'u roobeeraadhaaf baacaa waliin turanii jarri sun namoota baay'eedha kottuu nuyi kophaa jirraa wajjin gallaa jennaan wajjiniin dhufne utuu dhufaa jirru achi karaarratuu deemaa jirru laayivii galeenni namni hin jiru waan ta'eedhaaf kan gootiin gallu eleetan kan gootiin galee yeroon galu munaan dhufteetu requestii ergitee jennaan gastii irra galtee achi booda wal dubbisan eessatti wal beektu maal jennaanii wal beekna abbaa manaa koo duriitii jette achi walitti qoosnee erganaa dhumnee jira kana wajjiniin laaqana nyaannee utuu laaqana nyaannoo haadha manaa koo turte akkas malee waa'ee viidiyoo wal biraa qabaachuu hariiroon jira amma maaliitti akka ta'e anis hin gaafanne wanti biraa wanta nu badde kamiyyuu hin jiru sadarkaan hariiroo jira hanga kana ga'uu iccitii akkasii wal biraa qabaachuu innis natti himne nutis mata duree akkasii irratti miti kan dubbanne anamma ragaa nan ba'u yoo jiraate gaafa sana wal dubbisuu jiraatii fi riyaa walii akka turan dubbachuu jira gurra gootiin akka hin dhagaye duwwaadha roobeeraa sigaa sumatti beeknaa ishees akkasumatti beeknaa riyaadhuma obboleessi keenya roobeeraan jechuudha yoo viidiyoo sana maallaqa si gaafate yoo siif ati gama keetiin hin kenninee fi miidiyaa irra baasuu hin danda'a yookaan ammoo pablikiin godhaa
jedhee ka'ee yookaan ammoo maallaqa sana akka itti ergituuf jechuudha. Doorsifni yookaan ammoo akeekkachiisni inni sii kennee jedhe akka jirutti sila dubbatte inni immoo waan kana lakkii gonkuma waan akkanaa nama godhu miti jedhee wantoota inni nama dubbachaa ture jedhe irra deebi'uu dhaggeeffachaa jirta. Hawaasnis dhaggeeffachaa jira waan ta'eef waan kana jechuudhaati. Ragaa wayii qabda yookaan ammoo bifa kakuutiin haa ta'uu shakkii tokko malee hammeenyaaf osoo hin taane obboleessa keenya maqaa balleessuuf osoo hin taane dhibbaa dhibbatti mirkaneeffachuudhaaf hawaasnis haa ta'u namoonni dhugaa kana hanga xumuraatti deemuu danda'anu yoo kan dhiyaatanu ta'ee jedhe hawaasa fuulduratti nama 7,000 fuulduratti waan kana dhibbaa dhibba akka inni jedhe ragaa qabda yookaan ammoo bifa nu amansiisuu dandeessu wayii qabda. Kakachuu nan danda'an quraana itti amanu qabadhee kakachuu danda'a. Asirratti immoo wantan jedhu tokkotu jira maame. Isa inni munaan viidiyoo baay'ee namaaf ergiti, viidiyoo baay'ee nama biraatti ergiti, karaa sanaan bahuu danda'a inni jedhu isa kana anatu beeka, eenyu isa ta'e anatuuf beeka. Garuu aniif rooberaa yoo xinnaate viidiyoo 4-5 olla biraa qaba sii galee ankoollee akkuma kana viidiyoo 3-4 isa bira jirachuudha. Tarii isa kanadha viidiyoon biraa kan nama bira jiru jedhee yoo baase ta'e kan biraas itti gaafatamaa akka fudhatu ammas isuma jechuudha. Viidiyoo isa bira jiru nan beeka waan ta'eedhaaf. Reefilleen cufture. Ayyee eebbisaa dubbadhu eebbisaa galatoomii sabboontu. Qulqulleeffachumaaf hin jedhe. Wannan gaafachuu fedhe erga waggaa 3 hariiroon keessan addaan citee adda baddanii mana Aleksitti walitti dhuftanii wal dubbistanii asii wanni inni akka dorsaatti siin jedhe jira namni wal dhabaa mallaqaaf haa ta'u dhimma biraatiif haa ta'u wal dhabdanii adda deemtanii wal dhabbii san kaasee wanni akka dorsaatti haa ta'u waa inni siin jedhe si sodaachise jira. Akkasuma ammoo erga adda deemtanii waggaa 3 adda fagaattan haalli ati isa shakkituuf viidiyoo matu isa bira jira qofaaf immoo isatu waan kana irratti hojjete jettee wanti ati yaaddu wanni biraa jira namni erga wal dhabee waggaa 3 addaan deeme dhimma maal walirraa qabaatee waan kana walirra dalaga jettee mee wanni biraa wanni ati isaan shakkitu jira gaafii lammaffaa. Galatoomii gaaffii keetii fi duraanii kan inni maallaqa na gaafatee yeroo sana keessatti yeroo ho'aa sana keessatti innis viidiyoo na biraa qaba anis viidiyoo isa biraa qaba naan poostota jennaan atis poostottee anis keen poostota jennaan hin dhiisee hin deeme. Eega wal cufnee turre immoo dheengadda kan dhufee na dubbise isadha. Si galee ani immoo eegganaan dubbisee malee wanti na doorsisee hin jiru wanti biraa si galee. Ittaan fafamaan carraa tokkitti Roobera irraa hin gaafii takka qaba. Boona itti fufta abdii irraa boona itti fufi boona yeroo keenyatti haa fayyadamnu itti fufi abdii. Gaggabaabsinee waan nuuf furmaata ta'u. Mana keessaa dhaggeeffataa jiru waan taajjabnu qabna. Obboleessa kiyyarraan abdii qaba Roobera. Obboleettii keenya cabni sii caba kootii ofirra isiifan gaddee jette jalqaba wannati jette tokkotu jira. Isheen yeroo jalqabaa fi viidiyoo kana isarrattan sheer godhee jette. Ati immoo jalqabumayyuu otoo ishee karaa isheetiin na biraan ga'inii nama biraa sheer narratti godhee jette. Asirratti wannan gaafii sirraa qabuu fi sirraa barbaadu nama sheer sirratti godhe sana nuu dhiheessi. As keessatti yoo nama sana arganne bilisa ba'uu dandeessa. Tokko namni viidiyoo sana sheer sirratti godhee hawaasa irratti sheer godhuu wanti inni irraa qaanfatu hin jiru. Osoo gaafa sana si dhosseetii hawaasa si dhossee obboleettii keenya sataruu danda'a. Ati dhugumaan akkuma jettu rakkoon obboleettii keenya rakkoo keeti yoo ta'e obboleettii qabda yoo ta'e borintalli kee tarii biyya alaa baate rakkoon biraa irra ga'uu danda'an si yaachisa yoo ta'e nama viidiyoo kana suusinsiin ergiin sirratti sheer godhe sana nuu dhiyeessi maamme kanuma yeroo walirraan gubu. Ayyee itti fufi boonsaa. Galatoomaadha obboleeyyan keenya Rabbi dhugaa nu haa dubbisu. Isinis obboleettii teenya innis obboleessa keenya. Nuti bakka kana wanti jirruu fi dhugaa bakka kana jirra keessatti xiinxallaa jirra. Xiinxalli kiyyaatii fi xiinxalli kan abdii wal faana dhufe. Obboleessa keenya Roobeeratu gaafa dubbatu obboleettiin teenya tuni gaafa walitti dabalaman jaambahiinsa isaanii kan sababa ta'e sababa viidiyoo kanaa dubbachaa ture sababnummaan ani sirraa gore'u sababa viidiyoo kanaati. Viidiyoo kana namoota hedduu biratti arge tokko miti akka inni dubbate keessatti akka nama lamaa sanii ol ta'e biratti arge jechuudha. Isiin ammoo obboleettiin teenya viidiyoo kana isa bira malee akka nama biraa hin qabnee fi isaaf akka waraabde innilleen isii biraa akka qabu isaan lamaan jidduu malee akka bakka biraa hin qabne. Viidiyoon kun eessaan achi dhaqe tayyib wanti kun isarraa
waraabame erga ta'e dhugaan isaa bayuudhaa fi nama biratti arge san ebaluun biratti arge yoo jedhe dhugaan isaa ol bayuu dandeessi bakkee tanas hojjaan nu baasa. Ayyee anis yaadan gaafii qabdaa itti fufish. Anis gaaffii Rooberaa dhumarraan qaba. Anis gaaffiin ani biraa qabu viidiyoo kana nama hedduu biratti argeen jira jedhe. Tokko iddoo kana jechuudha. Viidiyoon inni nama biratti arge sunii fi viidiyoon isaa argame garaagara moo viidiyoodhuma tokkotti isuma isaa argame sana nama biratti arge moo bifa biraatiin kan waraabame nama biratti arge isa kana sirriitti nu qulqulleessuu qaba. Already sira dhaggeeffachaa jirta yoo ta'e jedhe viidiyoochi turee jira waan ta'eef aangilii isaa poozishinii isaa viidiyoochi akkaataa isaa amma yaadachuu hin danda'u jedhee dubbatee ture yoon dogoggoruu baadhanis dhufee boodarratti yaada jiru amma waan obboleewwan keenya gaafii kaasaa jiranu kana wajjin walitti qabsiisee ni dubbata. Anis gaafii biraa kan hin xumura irratti jechuudha Roobeeraaf osoo hin taane sabboontuuf kan hin qabu obboleettii kiyya sabboontu viidiyoo akkasii namni waraabdeef kan biraa jira moo hin jiru yeroo xumuraatiif. Viidiyoo akkasii waraabeef isa malee hin jiru. Galatoomii. Viidiyoo bifa garagaraatiin waraabame viidiyoon 3-4 ol isa bira jira. Isuma bira jira. Kan saallee viidiyoo bifa garagaraatiin waraabe 3-4-5 ol na biraa qaba. Sigalee tarii boriitu viidiyoo an nama biratti arge isa kana jechuu danda'a waan ta'eedhaa fi viidiyoon isa bira jiru 3-4 olidha malee tokko qofa miti. Viidiyoo dhuma kee viidiyoo qaama qullaa dubbii kaa irraa sassaaqaa dubbanna yeroo garii dhiifama nuuf godhaati kabaja dhabuudhaaf osoo hin taane aannan adiidhuma jedhama dhiigni diimaadha. Viidiyoo dhuma qaama qullaa waraabame kallattii garagaraatiin kan waraabame adda addaa kan koos kan saas jiraadha moo viidiyoo dhuma normalii sirbas taphas haa ta'u wantoota waraabameedha wanti kun isii kana qulqulleessi. No. Viidiyoo dhuma qaama qullaadha garuu uffanni kan garagar ta'edha. Guyyaa tokkicha miti jechuudha. Guyyaa irraan jechuudha. Galatoomi. Miyuutii godhadha. Iddoo biraatii dhufe kan jedhamnedha. Kan viidiyoo nama biraa kan hin qabne dhibbatti waan ofitti amanuudhaaf. Ifamana carraanis hin saame obboleessi keenya turtii ji'a lamaa qofa wajjin goonee jedhe. Turtiidhuma ji'a lamaa keessatti viidiyoon 2-3 kanaa ol waraabame moo obboleettii keenya hanga ammaa si bira jira moo viidiyoon kun erganatti argame almost waggaa 3. Waggaa 3 kanaan namaaf erguu miti ofii kiyyallee bilbila kiyyarrallee hin jiru. Bilbila kana qabachaa maal akka bilbilicha iyyuu jijjiirraa jechuudha. Bilbila waggaa 3 guutuu bilbila tokko namni hin qabatu. Viidiyoon sun jiraachuu mini mucaan sun jiraachuu ishee iyyuu quban qabu jechuudha. Turree erga waliin haasofnu iyyuu. Galatoomii gabaabsaa deemnaa galatachaa. Sabboontu maayirna dhagaa jirtaa maayirna. Dhagaan jira maami. Sabboontuutti kenni sabboontu. Ayyeetti siqi maayikiitti siqi xiqqoo sagaleen kee fagaataadha. Sabboontu. Dhagaa'uttan zarra'oo. Galatoomii yaaduma kanarraa ka'ee jechuudha. Har'a waan deemaa ture wal qabatee namoonni yaada adda addaa kennaa turanii gariin Abdii Geetaachoo jedha, gariin Neemaar jedha yookaan obboleessa keenya Fuwaadii wantoota adda addaa kan ka'aa jiranii wal qabsiisee yaada mamii yookaan ammoo yaada shakkii hawaasa keessatti uumame wal qabatee hedduun keenya wantoota adda addaa yaadaa turre hiriyyaa keenyas ta'e obboleessa keenyas ta'e namni dogoggora kanaa hojjetu kamtuu nu biratti fudhataman qabu waan ta'eefi kallattiidhaan hawaasa fuulduratti gad ba'ee ifa gochuu qabaa jennee osoo ati hin seenin dubbachuuti turre. Jalqaba akkuma dhuftee jetteen siinis wanti jenne nama tokko shakkiidhaan yookaan jetteen yookaan ammoo kallattii wayiitiin isa tokko irra qabdee isa kaan irratti fuutee fe'uu osoo hin taane nus akka itti gaafatamummaa kana keessa galchitee yakkamaa nun goone nu yakka keetiif haqa keetiif waan jiru hawaasnis akka irraa baratuuf teenyee namootaan wal dhabuun barbaannu namootaan walitti mufachuun barbaannu rabbii birattis seera birattis gaafatamuun barbaannu waan ta'eefi dhugaa gama kee jirtu waan kana jechuudha viidiyoo kana jalqaba yeroo waraabdu eenyutu akka ergitee jette qulqulleeffadhu nuuf dubbadhu jennaan eeyyee itti gaafatamummaan fudha jettee namni maqaa kaaftee jettee obboleessa keenya nu fuulduratti argamu Roobeeraadha jechuudha. Erga Roobeeraa ta'e Roobeeraadhaaf gaaffii dhiyeessiidhaatis nu dhaggeeffachaa jirta waan ta'eef inni nama sabboontuu jedhamtu erga waggaa 3 uumama siituu dagadheen jira. Viidiyoonsis na biran jiru nam tokkottis hin ergine
Viidiyoon kunis osoo isin natti hin ergin dura irratti nama biraatti darbee nama biraarraa na bira qaqqabeen ergan viidiyoo kan argeen akka irraa fagaadhuuf of kakaaseeyyuu jedhee dubbachuutti jira. Dhugaadha namni tokko jechuudha yakkamaan kamiyyuu yookaan ammoo namni seera cabse kamiyyuu waan kamiyyuu dhugaadha jechuu hin danda'u. Yeroon kana jedhu ani Roobeeraa yakkamaadha jechaan jiru yookaan badii kana kan raawwate isa jechaan jiru. Garuu nuti amma akka hawaasni dhaga'uuf gaafiin nu gaafachuutti jirru akka seeraatti akkas jennee gaafanna. Dhugaa jirtu garuu kallattii amansiisuu yookaan ammoo haqa sana baasuu irratti kallattiin ittiin hojjetamu tarii nu ta'uu danda'a. Tarii ammoo namoota nurra beekumsa qabanuun wanti kun fala argachuu danda'a. Ati afaan kee irraa wanti dubbattu viidiyoon kun jalqaba osoo nam tokko bira hin dhaqin nama Roobeeraa jedhamtutti ergite moo hin ergine? Dhugaa dubbachuu fi viidiyoo kana kanin waraabee isaafanii waraabee kallattiidhaan garuma isaatiin erges. Nama biraa bira jira viidiyoon kun nama biraa irratti argeera kan jedhu yoo ta'e ifa godhee dubbachuu danda'a. Rakkoon qabu gara sanatti darbuu dandeenya. Viidiyoo kana milikkitaaf an waraabee fi ergeennaan innillee viidiyoo naa erge qaba. Achiin booda maazarii kootu dhukkubsatee mana hakimii jira. Birriin barbaada naan jedhennaan ani birrii hin qabu, birrii sii erguu hin danda'uun jedhe yeroo sanatti. Innaan viidiyoo keen gadhiisaa, ati shamaradha, ani dhiiradha, uma tokkoyyuu ta'uu hin danda'u jennaan deemi gadhiisi anis kan kee kan na bira jiru hin gadhiisaan jedheen. Achumarraan na cufee deeme jechuudha. Waggaa 3 guutuu waliin haasofne. Sigalee dheengadda gastii mana Aleksii jalatti argeen gastii Aleksii seenee Roobeeraarree dubbisee Aleksiillee dubbisee hin bahe jechuudha. Borumtaasaa dhufee Roobeeraan telegiraamiidhaan haayinaan jedhe. Iimoodhaanis haayinaan jedhe. Achiin booda hin baddeenaan jedhe na lakkiin bannee jiraan jedheen. Guyyaa 2-3 otoo hin turin viidiyoo kun gadhiifame jechuudha. Kanaaf an viidiyoo kana daayirektii isumatti hin erge. Sigalee Dhaabbadhu buletti. Dhaabbadhu waan si gaafadha. Roobeeraa ati hadda dubbistee miti mucaa kana. Maamee naa sirreessa. Haasawa sila dubbate irratti Roobeeraani jiraachuudhuma siyyuu waggaa 3 booda yooman dubbiseetti. Yoo haddeetti. Miti? galgal. Edayyii dubbisee jedhe. Obboleettii keenya kan inni dhufee telegiraamiidhaan kan inni telegiraamiidhaan guyyaa 3 dura dheengadda si dubbise. Na arguu dandeessaa screenshot goote. Immoo telegiraamii irraa danda'a. Mubee laa kunoo laa. Koi mube koi wanga di hamete wanga batete wanga di koi Roobeeraa ada ko kana bakke sa obasian ayye Roobeeraa obboleettiin keenya yaada jettu gaafii nu asirraa gaafannee dhiyeessin hunda isaatu mubee koo yeroo gaafii wayii gaafannu yaadota jechuudha akka shakkiitti yeroo qorannoo yookaan investigationidhaaf yeroo namni waan tokko dubbatu yaada gaafii sitti ta'u jira yoo ta'e jedhe qaban informationii qabattee boodarra gaafii gaafata akka yaadni waliin burjaajessineef jechuudha akka gaafii wal durkaan rukunneef jechuudha. Aleeksi Taayyee boodarra hin galchita tarii namni tokko yoo bakka qabaatee jedhe jechuudha. Obboleettii keenyaaf gaafii itti aanuun dhiyeessee jedha ayyee. Already gastii sanarratti akka mana Aleeksitti wajjin Aleeksis dhufee jira. Mana Aleeksitti akka wajjin dubbattanii waan kana jechuudha akkam nagaa wal gaafatanii akka jettan ragaa nuuf qoodee jirta. Inni garuu Roobeeraan kaleessa irratti erga dhimmi kun uumamee jedhee akkami jettee siitu dhuftee naa barreessite sana dura isii uumama siitu dagadheen jira jechaa jira. Asirratti yaadota wal faalleessan jira. Mubaarik argee jira qabadha. Gaafii itti aanuuf ati of qopheessi deebii keetiif Roobeeraa. Haqaaf jechuudha. Dubbii kana jalaa miliquudhaaf yookaan dhimma biraatiif osoo hin ta'in haqaaf rabbiif jettee nus akka inni faajine jechuudha sii galee. Sabboontu viidiyoo kana osoo nam tokkotti hin argin isaa fi waraabe innis naa waraabe sii galee lameen keessanuu viidiyoo exchange wal gootan viidiyoo iccitaawaa jechuudha. Erga wal jijjiirtanii kaatanii kallattiidhaan osoo nam tokkotti hin argin akka isatti ergite dhibbanii mirkaneeffatta amantaa kee amantuutti rabbiif amantaatti amantuun. Mirkaneessuurra darbee Qur'aanaan itti amanu qabadhee nam dhaabbadhu hayyee waan bareedaadha. Tokko hayyee sana booda jechuudha harmee kee akka dhukkubaa harmee isaa akka dhukkubaa jiruu fi maallaqa barbaadee maallaqa si gaafatee erga si gaafateen booda ati maallaqa hin qabu jennaan viidiyoo kee gadhiisa kiyya dhiira waan ta'eefi kan kee ba'u garuu ati shamaraa siif rakkoodha jedhee yoo viidiyoo kana yoo maallaqa sana naan galchine siif viidiyoo kana gadhiisuu danda'a jedhee sitti dubbachuu isaa dhibba
Rabbiif amantaa amantutti kakattee ragaa ba'uu dandeessaa maqaa obboleessa keenya balleessuu osoo hin taane. Kakadhee illee ragaa ba'uu nan danda'a. Maammee ammas wanta tokkotu jira. Baay'ee itti fufi. Hunda dubbatu. Maamee koo qoy obboleetti. Maamee koo gaaffii adeemsaa. Wanta siin jedhu maamee. Kakaa keessan galchiniiti. Ragaa gaafataa deemnee ragaa barreeffamaa jiraachuu mala sagalee jiraachuu mala. Isheen atti bakki maamee. Ayyee gaariidha isinis. Wanti jechaa jiru maaliif sitti fakkaate yeroo hedduu wantoonni bilbila kallattii walii bilbilli yoo gama siitiinis gama isaatiinis rikardi hin taane namni kaahammeenyaaf tarii yeroo sanatti wal yaaduu dhiisuu danda'a. Gariin ashaatirrii kan qabatu qabachuu danda'a. Tarii dhabachuu dandeessi. Amantaadhaa achi immoo wanti biraan jiru. Ragaan yoo jiraate jedhe jechuudha yoo barreeffamaan ta'e jedhe bifa barreeffamaatiin iskiriinshuutii qabda yoo ta'e jedhe jechuudha kontaaktii isaa wajjiniin ragaa quubsaa kennuu dandeessa yoo ta'e jedhe akkuma Mubaarak jedhee den qabatta. Hayyee akkasi. Viidiyoon kun osoo hin ba'in jechuudha. Isa wajjiniin gargar cittanii osoo waliin dubbisin hangam turtanii jirtu? Waggaa sadiif isaa ol ta'a. Tu waliin haasa'in. Osoo waliin hin haasa'in waggaa sadi erga guuttanii kaataniin boodatti mana Aleeksi Taayyeetti kan gastii irratti wal dubbiftan wal agartanii yoomi? Gaafa 20 dhufee na dubbisee, gaafa 21 illee na dubbisee, gaafa 23 kan inni tekstii isaa deebiseef. Ayyee inni akkas irratti dubbachuu jiruuf kan jalqaba dhuftee na dubbifte isiidha jechaa jira erga addaan cittanii kaatanii boodatti. Ati ammoo isatu na dubbise guyyaa 20 jechuun almost guyyaa 4 dura jechuudha. Ammas yaada wal faallessu jira naaf qabadhaa namoonni dhaggeeffachaa jirtan. Hayyee erga viidiyoon kun bahee gaafii gaafatteen keessatti deebiin siif laate maali? Erga viidiyoon kun bahee namni viidiyoo sana dhufee natti himee maal viidiyoon akkasii akkamitti bahee naan jennaan daayirekti an viidiyoo sana guyyaa isaa wajjiniin eessa taa'ee nama dargee wajjin waan beekuudhaaf daayirekti gara Roobeeraa deemee Roobeeraa gaafadhe. Yoon gaafadhu viidiyoo maalii naan jedhe viidiyoo akkasii akkamitti namaa ergiti atiin viidiyoon kiyya kan jiru si bira qofadhaan jedheen. Jennaan akka viidiyoon isa bira jiru hin haalle si galee sagaleen hin erge jira jechuudha. Akka viidiyoon isa bira jiru hin haalle garuu ana miti kan namaaf dabarsee erge telegiraamii kootu haakii ta'e malee an dabarsine jedhee harmee isaatiin kakataa ture jechuudha. Kanammoo yoo wanti inni dubbatu jira. Hayyee galatoomi hayyee barreeffama isa wajjiniin guyyaa 4 dura waliif barreessitan iskiriinshuutii godhee evidansiidhaaf Mubaarakiif erguu dandeessaa waan atiif inni waliif barreessitan osoo dhoksaa tokko hin qabne jechuudha. Erguun danda'a jira telegiraamii. Hayyee abdii. Erga viidiyoon sana bira jira jette viidiyoo na erga jette viidiyoon sana bira jira obboleettii keenya. Ani viidiyoon isaa na bira ture an bilbila jijjiiree viidiyoo sanallee bilbila koorraa haqee an jireenya haaraa eegaleen jira si galee ilmi namaan dogongoraa wantoota sun hundi isaa dogongora akka ta'e eeganu badhee booda bilbila koorraa hallee haqee sammuu koorraa hallee haqee jireenya haaraan eegalee jira. Taateen sun waggaa 3 dura waan ta'eedhaaf kanaaf ani viidiyoon isaa naa ergee ture na garuu an balleesseera bira waggaa 3 guutuu kan qabatee taa'e isa mataa isaati si galee. Galatoomi abdii gaafii gaafatte maayir miyuutii godhadhu hayyee Roobeeraa eebbisaa irra qabdaa itti fufee eebbisaa. Mubee amma hundumtu haasameera anis gaa yaada koontinii godheeni jechuun ofuma akkas gootee taphetta kana taphetta baaluun hin barbaachisu gara poointiitti deemna. Roobeeraa kabajaa bifa qabu si gaafachaa jirra. Poointii jiru ilaali. jechuun ilaala amma keessatti eebbisa yeroo tokko miyuutii godhadhu please wala dhaggeeffannu obboleewwan kun namoota gurguddaadha waan ta'eef olaa kabajnu dhiifama naaf godhaati carraa hundi keessanuu carraatti fayyadamtu Roobeeraa yeroo dhufee kabaja Roobeeraa malee ani akkasiyyuu haasa'uun barbaadu maammeen alfichisiisal tokko nan xumura. Noo sin ficcisiif nu dabaree qabaadhu obboleessa kiyya maaf jarjarta jalqaba haala gaariidhaan deemaa turte gaaffii si gaafannuuf akka gaarii miira bareedaan dubbachaa jirta amma maaliif miira keessa galtaa maaliif xiqqoo aggressive taata obboleessa kiyya be respective hin aarinii hanga jiru tasgabbeessi kabajaa bifa qabuun jechuudha nu tarii yoollee xiqqoo taanee jenne namoota gurguddoo jalatti hayyoota abbootii keenya jiru waan ta'eef xiqqoo sirna bifa qabuun haa ta'u akka namni karan taane si nu banneef jechuudha xeebdaa jechoota hin taane fayyadamin sii galee maaliif namni gara biraatti si fudhachuu danda'a waan ta'eef hanga danda'amuun haasa'uma sirna qabuun waliif haa deebifnu galatoomi afaan Oromoo dubbachaa jirra marti keenya.